Akka godina Booranaatti hojii tajaajila lammummaa bara kanaatiin hojiiwwan gosa garaagaraa hojjetamaa jiraachuun beekameera. Kanaanis bu'aan argamaa jiras jedhame. Godina Booranaa aanaalee Taltallee fi Goomaleettiitti hirmaannaa hawaasaa fi dargaggootaan manni harka qalleeyyii ijaarameera. Namoonni manni ijaarameefis carraa argatanitti gammaduu isaanii ibsanii qaamolee gargaaran hunda galateeffataniiru. Baaman kiyyaa'uma waraanaan irra deemee kanaafu warri bulchiis magaala faanallee honnaa ijaaru jiran deeggarsa godhanii kanaan durman kiraayii kee jiraadha. Mootummaan na gargaaree warri waajjirri dhimmi dubartiillee hojii ispoortiillee na gargaaru jira mannaa ijaaranii. Rakkoo keessa turre abuyyoo keessa uyyoon suuleenitti kiisaa jennaani ijoolleen tun dargaggoon tun ijoollee keellaa quufaa sun na ijaarti. Amma akka dansa. Abuyyoon nutti jijjiitti. Amma rakkoo isaan galata dargaggoo keessaa ba'anii amma adda nu geenne gaya. Waan hin qabne horadha jennee akkas eebbin. Garuu hin jaarra gaafuu jenna biraan geennu waaqi amma nama sababeeffate hojii isaa itti ulfaatii isaan nama bitatee waaqi karaa fiitii hojjetee an galata qaba. Jiraattonni aanaalee Taltalleef Goomaleetti hojii tajaajila lammummaan mana harka qalleeyyii ijaaraa jiran akka jedhanitti namoota mana dhabaniif mana ijaaruun hojii gaarii waan ta'eef boqonnaa sammuu akka argatan dubbataniiru. Mana kana ka isaan duri keessa jiranurra amma kun kallattii kana jijjiirree fi akkana waaqile nu gargaare. Isaan nama nu dhalee nama nu guddisee nuti fulaa dansaa bullu laallee yoo warra laallu wanni isaanii hedduun nutti ejjitee qaa isaanii hedduun nu ejjee akka dargaggoo keellaa quufaatiin mari'annee fulaa isaan bulan midhaasuu qanna jennee akka jirruun mari'annee ardha fulaa isaan bulan jaarree. Bulchaan aanaa Goomalee obbo Saaqoo Xaaccoo wal gargaaruun duudhaa Oromummaa ganamaati jechuun akka aanichaatti mana harka qalleeyyii 14 ijaaruuf karoorfatamee hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Akkana keenyatti mana harka qalleessaa 14 gandootaan qabnu hundarratti tokko ijaarannee karoorfanne isaan kana keessaa ganji tokko guutummaa guututti ijaaree xumuree harka qalleessaaf kennee jira. Itti aanaan bulchaa godina Booranaa obbo Abdul Salaam Waariyyoo akka jedhanitti Booranatti hojii tajaajila lammummaa bara kanaatiin hojiiwwan gosa garaagaraa hojjetamaa jiraachuu eeruun kanaanis bu'aan argamaa jira jedhaniiru. Harka qalleeyyii jiran maanguddoota akkasumas qaama miidhamtoota warra ta'an ijaarsa mana adda addaa ijaaruufiin aanaa hundi keessatti gaggeeffamaa jira. Buusa gonoofaadhaan akkaataa deeggaruu danda'aniin warra guutuu hiikati istook ta'uu danda'aniin deeggarsii kallattii gargaraatiin taasifamaa fi jira. Dhiiga adda addaa arjoomuudhaan haalli hojiin ganna keessatti hojjetamaa jiru kan jiru ta'uu isaati. Manneen barumsaa keenya iddoo laaboraatoorii laayibireeriin adda addaa qorannoof qo'annoon itti gaggeeffamuu danda'uu fi manneen kitaabaa dubbisii akkasumas rifaransiin barattoota akka ta'uu danda'uun kitaaba walitti qabuunis jalqabamee jira. Akka godina Booranaatti hojii tajaajila lammummaa bara kanaatiin mana harka qalleeyyii 208 ijaaruuf hojjetamaa jiraachuu odeeffannoon arganne ni mul'isa.